oppositionii sadarkaa saniin kursi harkatee beeku jechuudha. Sila yaada keenya jechuudha. Finfinnee fudhatanii guutumatti Finfinnee ta'e isaanii taatee jirti. Taaftee paarlaamaa keessatti illee sagalee guddaa qabanii seenanii Mallas Zeenaawi sila amata 5 san challenge godhuu danda'an. Iseenuu didan. Amma gaa warri seenuu seenee jechuudha. Warri seenuu jetti adda caban. So qinjitiin gaachitti adda baatee lidatuun abaaramee jechuudha. Gaafa biyya moofallaadha. Warri gaafa seenuu didee irraa barataniiti akka lidatu seenanii lidatu faan biyya irraa bahanii jechuudha. Atiin qinjita hagaloo jenne ifa fakkaata. Mee takka kana hanna. So abroonnatiinoo maali ogaanne burtukaan boo fayyade garbii xiyya galatoomii guyyoon tokko isa bade gaggabaabaa guyyoodhaa iyyaafadhaamee isa badeen beeku burtukaan miidhagsaati gaa jenereeshina ammaa jenereeshina beeytee lidatuudhaati walitti. Well abroonnatiin kunoo maali ogaanne abroonnatiin akkuma misaayilli Iraan beeytee shihaab 1 shihaab 2 qabamu akkam so qinjit lakkoofsa lammaffaadhaati jechuudha. Amma muuxannoo mahaleessa qinjitii keessa qabu saniini garana dhufee jechuudha. Wanni takka beekuu qabdan wafcoo keessa boqqolloo nayitee daakuu xaafiidhaan eeggattu jechuudha. Wanni takka piroosesni isii yoo sanuma ta'e outcome sanuma ta'uu danda'a jechuudha. Waan addaa ta'uu danda'u. Albert Einsteiniin maraatuu jechuun maali jennaani maraatuu jechuun wohuma takka godhanii waan addaa harkadha jaanii eeggachuudhaadha. Wohuma takka gootee adeemsuma tokko haruma tokko deemtee magaalaa biraatiin dhaqa jechuudha. Washington DC fi Los Angeles ka adda jechuudha. Haru Washington kana dheeyxeetuma imaltee ammoo bikkaatti dhaquu feetu Los Angeles hoggaa magaalaa san dhufte Washington DC ammas ifboode deebiteeti ammas achuma qajeelte maraatuu jechuun akkasii jee jechuudha. So yoga abroonnatiin kunis beeytee adeemsaa fi piroosesuma akka wanniidhaa san ta'e qinjitiidhaa yoo ta'u taate akkamitti beeytee gaa waan addaa ta'e inni fiduu danda'u ni jirti. So outcome isa predict godhu waa beeytee hagas nama dhibti jennee yaannu jechuudha. Hoggaa kana jennu beekadhaa is dibbeetiidhaaf bannee jira hoolaa. Akkasii miti abroonnatiin qinjitirraa adda abroonnatiin Oromoos ni fayyada. Abroonnatiin akkasii akkanaa gaa warree beeytee hulaan banaa jechuudha dhuftanii asirratti yaada keessan dhaleeffachuu dandeessan. Nuti ammoo hoggaa laallee wohuma san fakkaataadha. Maaliif? Namoonni achi keessa jiran haa fudhan. Beeytee lidatu namoonni biraas gaa achirratti argamanii haafanni jiranii jechuudha. Washington DC keessa guruppii beeytee addaa takkaa jira. Guruppii beeytee Amara nationalismidhaan dhiibbamtee fenominaan biraa dhiifama naa godhaa fenominaan biraa nationalismiin Itoophiyaadhaa nationalismii sabboonummaa Amaaraatu sabboonummaa Itoophiyaadhaa nyam godhee jechuudha. Walii galla rabbitti haaseetti faannoo nyaattee fixxee nama kala lidatuudhaatiif warra itiyoo nationalistiidha ta'an warra etenoo dura dhaabbata kana bakka dhokkite jechuudha. So amma gaa warra beeytee itiyoo nationalistii fi etenoo nationalistii amma itiyoo sabboonummaa Itoophiyaadhaatii fi sabboonummaa Amaaraadhaati jaarsummaa jidduu ta'anii jechuudha abroonnatii keessatti. Hin fixanne immoo hayyee abroonnatii wanni addaa inni godhe maalii goone wanni addaa Oromoo irraa illee namoota hirmaachisuu isaaniiti. Achirratti hirmaachuun nu fayyadaa nu fayyadu saniif hin dhiisa. Toopikni hiyyawaa san hin ta'iniif. Ammoo wanni addaa
qaama beetee siyaasatii fi nama siyaasaa tokko Oromoodhaa achirratti hirmaachisuu isaati. Qaama beetee qabsoo hidhannoodhaa gaggeessu Oromoodhaatii fi nama beetee akka dhuunfatti siyaasa Oromoo keessatti beekamaa ta'e tokko achitti hirmaachisuu isaaniiti. Kun adda godha Qanajjiitirraa. Lamaffaa wanni adda godha TPLF kaleessa beetee mormitu isaan kana hidhaa turte arra fiifuu beetee halkallattiidhaan indirectly keessatti hirmaachuudha. Hurgaa composition amma chemistry ogwalalu elementiilee achi keessa jiran kanuma jechuudha. Itno nationalisti warra centrist jennu kalaka lidatu faadhaatii fi warra ammoo etno nationalisti amma faannoo fa kalaka zamana kaaseedhaatii fi ammallee etno nationalisti waraana bilisummaa Oromoodha. Fi namoonni biraatis gaa kana fakkaatan xiqqisho diverse ta'anii waliin dhufan. Hayyee wanni amma gaa ideology tokko hojii qabani no amma fakkeenyaaf lidatu clearly afaan baafatee dubbatee jira. Wanni lidatu afaan baafatee dubbate ani waraana bilisummaa Oromoodhaatii fi faannoo qaama hidhatee lamaan kana beetee itti namanuudha karaa isaan qabatanii deeman furmaata illee jee itti namanuudha. Amma gaa lachuutu waltajjuma takka gubbaa waliin jiranii jechuudha. Waltajjuma gubbaa tokkorra waliin jiranii so wanni lidatu hin jiru maali? Jarri lamaan kun yoo beetee jijjiirama Abiyyi huffisanii aangoo qabatan taate deebi'anii wal nyaatanii kaayyoon isaanii adda adda waan taateef biyyanii diiganiidha. Waan lidatu afaan isaatii baafatee dubbatee jechuudha. So duraan dhaabbadhaadha. Hayyee duba nama adeemsi isaa siin ta'in gooliin isaa yoo siin ta'in galiin isaa akkamitti nuti abroo ta'uu dandeessanii jechuudha. Abroonnata akkamitti ta'uu dandeessan. So ammas haada qallaa akkuma Qanajjiitii haadni qallaa walitti hidhe. Jibbaa beetee yaadii sani arras gaa jibbuma PP'dhaatii fi Abiyyiidhaatu isaan kana walitti fide jechuudha. So isa huffifnaadha ta'e isaan kana walitti fide. Waa sadii kaayyuu kaayyatan tokko loli haa dhaabbatuudha. Warra lolu as keessa jira beekaa dhummaas. Lammaffaa Agazaa Zibqaa sirni kun haa kufu sirnallee miti mootummaan arra jirtu haa kuftu. Sadaffaa nageenya haa dhufuudha. So gaaffiin isaanii gaaffii lola dhaabuudha regime change'idhaatii fi nagayaati. Kuni gaa mata duree isaan qabatanii dhufanii jechuudha. Hayyee amma gaa haanni qallaan isaan kan hunda waliif fide regime change mootummaa kuffisuudha. Ammoo gaa already akkuma gaafa election Qanajjiitii 97 sanitti Mallas Zeenaawiidhaan ni moonaa jaanii itti seenanii Mallas Zeenaa illee moohuu baatan kursi haga moohan irratti ammoo wal dhabanii faca'anii jechuudha. Hidhamaniitu gaa bakka torbattu adda faca'anii Qanajjiitiin ilaarraatu beetee hin jirtu jechuudha. Abroonnatiinis ammumaa'uu taraa wanni adda godha ammumaa'uu jechuun janii bara. Faannoo fi woboon beetee akka Abiyyi akka kuffisaniin feenuu ilmaatu kileelii waliin ni jee senaariyoon tokko nuti beetee warri siyaasaa kun dhiibbaa goonee Abiyyi kuffifnee yoo hawal dhabnullee taate beetee biitiin harka diigamtu jirtu diktaatara tokko diktaataratti itti buufne waan nama ajaa'ibsu keessaa jechuudha. Abroonnatiin warra lolu biyya diigan jeeti ammoo qaamni biraa tokko yoo bikka san fudhate diktaatara bikka buufnaadha gabaabdutti. Gara dimokiraasii ceenaa hin jenne jechuudha.
waan xilxale inni lafa kaayisanii booli jirtan isa moo dubbii tanaatu dubbii booringiidha moo akkamii jechuudha ammoo tuffachuun qabdan jechuudha ummanni Oromoodha namuu hara deemu isaa beekuu qabna jechuudha namuu hara deemu akka deemu beekuu qabna yoo akkasiin taane haa beekadhu waa hedduu jala Oromoon hoo jettee haatee aarsaa gurguddaa hafaltee jirti taraa tana waan nu fayyadu hamiinsaan odoon taane heeraan lafa keenya karaa saayinsaa jirtuun laallee nu fayyaddu akkasitti adda baafannee deemuun gaarii natti fakkaata so afaan maybe guyyaa biraatti isa dhageessa lidatuun afaan isaatti baafatee wanni inni jee maali biititti hafuuftu abiyyi irraa fuunee diktaatara irraa fuunee diktaataratti dabarsinee biititti hafuuftu huniinumaatu hiree irra bareedduudhaa jee jechuudha hiree irra bareedduun wanni abroonna nu fiduu danda'u diktaatara tokko kaasee diktaatara tokko fidu ammallee hoping gara dimokiraasii cawuudhaa san hin jirtu jechuudha so tanaas beekuun barbaachisaadha waliigalatti abroonnatiin amma achi walittuu ni deebi'anii gaafiif dandeesse ammatti akkatti isaan pozishiniif godhan walakkaa tana ta'anii qaama adda addaa kana gara wal hubachiisuudha gara wal gingilchanii jechuudha tana keessa lamada woboonni hirmaataa gaafiif dandeesse jechuudha tana keessatti obbo Jawaar Mohaammed hirmaataa lamada I don't know kunis gaafiif dandeesse jechuudha ammoo hundi isaanii akka waliin hin fufne we know for sure maaliif hoggaanne already akkana jiranii jechuudha abroonnatiin kabeella miilli tokko mashriq garsiisa miilli tokko beeyte maghrib garsiisa jechuudha kaan si karaa aduudhaatti achi garagalee miilli abroonnati tokko immoo gara beeyte aduun baatuutiif aduun dhiitutti sogaa nama miilli akkana shafaafaadha haram deemaan gaa nama dhibdii jechuudha so yeroo ammaa tana keessatti waliin dhufuun isaanii san is tastyidha jechuudha waliin dhufanii public opinion test godhuu fadhanii reaction ummataa too maal yookaan reaction ummataa more or less hakala beeytee waliin dhufuun tun gaarii warri jeessi jira warri beeytee balaaleffatee si jira at least public opinion bikka 3 fi 4tti adda cabee taa'u jira jechuudha hayyee ummanni Oromoodhaa too maalii yoogaanne ummanni Oromoodhaa basically akka shabboo bidiyetti nuti waan principila nuti cabsuun feenee jira principili amma heeri nuti irraa jechuun barbaanne keessaa tokkoffaa nuun kuni nama miiliyoon 80 maalii fi akka minoritiitti beeytee behave goonaan naagaluu hin danda'u jechuudha bakka isanii kan BRICSiin wanni dura dhaabbatan USA dura dhaabbatan alternative amma multipolary uumuu barbaadan addunyaa kanaaf beete hegemonii Ameerikaa san fi hegemonii warra West kana cabsanii namuu fi hegemonii mataa fi dhaabbachuu barbaadan addunyaa tana keessatti qaamni muree murteessu tokkocha duraanii sanirraa ka'uu barbaadan hayyee BRICSiin toora nama mootummaa 10 gaahatan khabiraatis tarree galanii jiran gaara Amerikaan kana counter godhuudhaaf miseensaan itti taa'u itti magaa hiikaan isii akkamii jechuudha USA'n super power addunyaadha jarri kuni beetee namoonni oolanii gama psychologiin Amerikaan beetee Chinaatti waan China fi Russian gaggeessitu Brazil gaggeessitu fi South African gaggeessitu kanatti miseensa taa'aa yoo jette hiikaan isaa maali Amerikaan mo'amtee jechuudha نوبت مكمل جران إبراهيم ونهون دي كعب دي بيخو قبنادا قامنا تمسيستا تقولي بيكلو سيول هم نكابا يجور هي كاريسا سيول هم نكابا يجور أمريكان بريكسيت رفتينان أمريكا هولي سوبر باور تون ديسو مالف مسيسة سيني ورئيسي لرا أول أنغوك أبو جري تخاكا راشا في تشاينا دا هاي لما فا أمريكا
miseensa Arab Liigiidhaan nagodaa jettee odoo gaafatte sababa Ameerikaan akkam taatee hin jaane jechuudha. Arabni kun ni amanaa jechuudha. Addunyaan akkamiin laatti yoo Ameerikaan beektee miseensa Arab Liigiidhaa taate. Ibarka Ameerikaa jechuun eessaa jechuudha. Arab Liigiin eessa? BRICSiin eessa? Ta'irra maraatuudha. Tiraampiin miseensa nagodaa yoo jeemma Afrikaan Yuuniyinii keessatti akkamii jechuudha. Bar hoggaa ati humna guddaa kuni miseensa beektee afooshaa sirra xiqqootti hoggaa galte if gabbuuftee beekii. Ummanni Oromoodhaa sabaa fi sablammii hogganuurra rakkoo hin qabnu. Abroonnatiin Oromoodhaa daleedu ta Oromoon ifiitti afeertu jechuudha. Akka naatoo Ameerikaan naatoo jaartee bari achitti walitti qabattee nama. Tuun meeshaa isiitii taatee jechuudha. Yoo ammoo Ameerikaan BRICSitti galtee adeeroo haawulii Ameerikaan meeshaa isii meeshaan qabdu taaddunyaan bulchitu jechuudha. Nuun kuni yoo abroonnatitti, qinijjititti, TPLFitti, Shaabiyaatti abbaa fadhetti yoo gagallu taane nuun kuni beektee meeshaadha taana malee nama kanaaf dantaa uummata Oromoodhaa keessummachiisuu hin dandeenye. Sabni miiliyoon 70 kabajaan isaan malu ifi wal qabatee sabaa fi sablammiillee afeerratee siyaasaadhaaf afeerratee yoo hoggane arra waltajjii san silaa beektee Jawaar Mohammadii fi Marroo Dirribaadhaa gaggeessanii maaliif komannaanii jechuudha. Sabaa fi sablammii ideoloojii akka keenyaa, haayyoo akka keenyaa, karaa dheeraa waliin deemnu Sidaama asiin keessanii, Anfar achiin keessanii, Somaaliyaa asiin keessanii, Kambaata, Hadiyyaa, Walaayitaa, Benishaangul warra beektee walqixummaa ilma namaa kanatti amanu hundaa'u hidhatee fi siyaasaatu wal biratti Oromoon qabdee beektee qooda leencummaa san fudhattee jarana. Isaaniin gargaara if gargaara haa waliin beektee mootummaa irraa jirtu kanarratti haa qabsoonuun waan beektee kabajaa Oromoodhaan malu jechuudha. Ammoo nuun kun nama paartii hin qabne obboleen kiyya rabbii sanuu sodaadha. Lidatu Ayyaalee nama paartii hin qabne. Isaatu warra beektee hogganaa beektee waraana 200 qabu yaamaa jechuudha. Isa paartiin qabneetu beektee haqeeroo miiliyoona meeqa hoggane yaamaa jechuudha. Haqeeroo miiliyoona meeqa hogganee fi waraana 100 meeqa gaararraa qabu kun isaan maaliif waltajjii qopheessanii afeerree jechuudha. Jaraarraa afeeraman kan hundaa. Ati bikkasan gaa yoo siyaasaan nuun galiinis nuuf galchitanidha. Nuti amma abroonnatti wanni dura dhaabbannuuf nuti saba guddicha biyya saniiti. Namaaf tumsina malee tumsa namarraan barbaannu. Caayaa teenya namni dhufa malee caayaa namatti hin galu. Afooshaa teenya namni seena malee afooshaa namaan seena jedhu. Akkuma Ameerikaan BRICSitti yoo seente Chaayinaatti harka kennachuudhaa, Raashiyaadhaaf harka kennachuudhaati nuun kun abroonnatti dhufu jechuun Itoophiyummaadhaaf harka kennachuu. Lidatu Ayyaaleedhaaf harka kennachuu. Kabajaan saba kanaa hidhatee fi siyaasaatiin tiifamuu qabdi jennee amanna. Atiin hagana anuu hubattan jeetii yaadaa jechuudha. Beekata kanaan dubbittuun ifa sadii taate. So ammallee fookasii keenya abroonnatti sadii deebi'a. Abroonnatiin qilijjiitii quxuulattiidha. Ragaa hojii sadii dhiyeessine. Lammaffaa dantaan uummata Oromootu as keessattuu eessa jetti yoo kanaan jettan taate dantaan uummata Oromoodhaa asitti natti mul'attu. Ta duraatii beektee waraanni bilisummaa Oromoodhaa Finfinnee yoo qabatu taate duraan dhaabbadhaa nama joocha keessa jiraachuu Lidatu Ayyaaleedha. Duba nama waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbatu marroon achitti afeeramuun hiika ni qabaa gaafii keenya jechuudha. Lammaffaa
akkuma American Arab League miseensan taanetti American African Union miseensan taanetti hegemoniin Itoophiyaadha ha Oromoodhaati sabni guddichi Afrikaadha gaddeebi'ee harka nama dhuunfatti qabateero kabajaan ta'e satakaasan irra guddoon fakkaatee jechuudha nama sanuu baqatee biyya namaa jiru isatti miseensa ta'uun amma waltajjiin afeerame irratti argamuun nuuf kabajaan saba kanaa ifi wal qabanne sabaa fi sablammii hogganne PP irratti Abiy irratti qabsaa'uun gootummaa waxa beeloon yennee marimaan dheedhiidhaan nyaannu jechuudha dadhabnee khufnee lafa geenyee dadhabina keenya sanirraa bikkan taane dheenu jechuudha ati ifirraa laaluun gaaruu na fakkaatti ifirraa yoo laalle ifirraa akeekkachuun gaariin maaliif sabni kun yoo wal qabate barre ittuu naajamu dhugaa rabbiibs yoo adabumaaf siyaasumaaf hoodaaf naamusumaaf sigaaliif sabaa fi sablammii jennee yaamne malee wadeera khiyya bar kharakol Itoophiyaadha yoo hargee wal qabateen uma hikkatti jechuudha naamana sikkumandoon khobaa isii dandeessi jechuudha yoo wal qabatte yoo qaawa fittiin banne wallaggi khobaa isaanii danda'a jechuudha maal wallaggi dachaa wayyaanee meeqaa jechuudha wayyaanee khobaa isii miliyoon 2.5 yoo finfinnee dhufuu dandeesse taate wallaggis wanni finfinnee dhufuu dandeessu hin jirtu walurraa irratee jira jiran tuulamni namummaa akka tuulamaatu dubbii fixuu danda'u jira jechuudha yoo ara jiddugalli wal qabate ilmaan abbichuudha eekkaadha gullalleen beetee gullallee eekkaa abbichuu fi galaayoo wal qabata rakkoonii kana jechuudha woo finfinnee zuuriyaanu rakkoo hiikuu dandeessi jechuudha yoo muradno khajatu taate khalaafu sabni qooqaaliin obsachuu dandeenya nuti taduraati wajjarjarriin nu barbaachisu jechuudha hedduu bololaa fi jarjaraatu lidatu bira nu geesse jechuudha jarjaraa waa hunda nurraa balleessaa jira hoggaa hireen dhuftee beetee walduuba rakhisha wal guruudhaatu 91 akkas nu godhe 2018 akkas nu godhe ammas I think wani irra bareeddu taraatana sabni kun yeroo fudhachuu qaba yeroo fudhatee taa'ee waan beetee lasting taate waan beetee dhaloota itti dhaachisuu dandeenya ilmaan keenyaa beetee qabrii keessatti illee jaanii beetee du'aa nu godhuudhaaf wani taa'e rakkoon Oromoodhaa ta'amatti akka tiikuu dandeenyu hin jirtu anaasaniima ammaa fi filannoo dhufu jidduutti rakkoon Oromoodhaa ta'eekatu dandeessu hin jirtu ifittiin kijibin qawweedhaanis seenuu hin dandeenyu siyaasaadhaanis seenuu hin dandeenyu wani nu barbaachisaa maali hidhannoo teenya jabeeffannee long termiidhaaf ammaa fi amata 10 dhufu kana keessatti waan hin cabne ta'eef boodan deebine tan facaane takka waan guduunfaa jabdu takka jaarachuu nu barbaachisa hawaasa bal'aa hawaasni keenya miliyoon 70 yeroo nu barbaachisa hawaasa kan hundaa'uu jaaruudhaaf yeroo itti fudhatanii waliin mari'annee gumii gaayoo teenyee baharraa haga lixatti kaabarraa haga kibbatti jiddugala dabalatee wanni silaa jaaramuu qabdu ta ummataa jaaramtee ta waraanaa jaaramtee ta siyaasaa jaaramtee ta diinagdeedhaa ta dippiloomaasiidhaa ta miidiyaadhaa namni akkamitti alaakiiloon seenuu jechuudha kana hunda gaafa lafa kaayyanne adeeru nu miliyoon 70 addunyaan nu dura dhaabbattullee ni mo'annaa jechuudha ammoo akka lukkuu mataa muranitti hogganaan tokko garas fiigee hangamana fiigee sabaalis na jala fiigaa wota beektee no lukkuu mataa muramte mal godhu jala fiigannaa jechuudha atin yoo akkasit dhaabee irra gaarii na fakkaatti yoo asii achi deeme akka malatti illee akka namni na hubanne jechuudha so abroonnatiin qenejjiit quxir 2 dhaadha
Amma fi hamma itti filannootti dhufu itti aanu sanitti imala isaanii ni to'anna. Waan Oromoon fayyadne ta'e isaan dalagan tadantaa ta'e dura dhaabbattu ni saaxilla. Ammoo waan dhuunfaadhaa jibbaa namaa as keessaa qabna. Kabajaa fi jaaladhaan ammoo kabajaan Oromoodhaa namni Oromoon hoggolajuu hundaanuu hatiifamtuu sagantaa kiyya xumuranna qophiin tajaajilaa yoo sanii taatee takka nuuhanna yoo sanii taatee lama nuuhanna tanurra wayyaati soo qabaatan kootaati nutti guutaa bakka irratti bakka tokko goree sirreessa yoo asoo keessatti akhi namaa isa mufachiifne nuuf fochaadhaan sagantaa kiyya xumuranna nagaa waa keessa nu taatan kiyya.